Nagaa fayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee kan inni isiniif dhiyaadhe ani obboleessa keessan Galataadhinsaati. Kutaa sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa irratti walii wajjin barannu Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraa kaasee nan dubbisaa akkas jedha. Dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee garaa haadha kee keessatti utuu sin tolchiinin si fo'adhe. Utuu ati hin dhalatiinin addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatuuf si kaase jedhe. Waaqayyoo dubbii isaa akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu. Gufuu dubbii keetii kan ta'an kallattii garaagaraatiin kan qalbii keenyatti jireenya keenyatti ergaman hundumtinuu lafa jiranitti kan rukutaman haa ta'an ayyaana kee nuu baay'isi sagantaa keenya jalqabaa amma dhumaatti nu eebbisi maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa mata duree nama Waaqayyoo borojii guddaatti kennu jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Ermiyaasiin Waaqayyo akkasittiin jedhe utuu ati of hin beekin utuu namni kan biraan si hin beekin garaa haadha keetii keessattiin si fo'adhee achuma keessattiin immoo addaan si baafadhe. Sabaaf immoo raajii akka taatuufin si kaasee ittiin jedha. Egaan kutaa kana keessatti Waaqayyoo kaayyoo isaaf qabu, ergama isaaf qabu, barbaacha isaaf qabudha kan inni itti dubbatu. Egaanus kan mara dhaabbachuudhaan nama Waaqayyoo borojii guddaatti kennu. Waaqayyoo gaafa akkasittiin jedhu Ermiyaasiin ati bor nama guddaa taata, ati borojii koo hojjetta ittiin jechuu barbaadeeti. Kanaaf egaa Waaqayyoo nama borojii guddaatti kennu wantoota keessa dabarsuu qaba. Wantoota Waaqayyoo nama borojii guddaatti kennu keessa dabarsu kanaa tokko tokkoon ilaalla. Tokko Waaqayyo nama borojii guddaatti kennu kana hin waamu. Nama borojii guddaatti kennu Waaqayyo hin waama. Namichi lafa iddoo fedhe haa jiraatu. Lafa namichi jiruuti Waaqayyo kottu jedhee isa waama. Kiristaanummaa keessatti waamichi kun akkaataa gurguddaa lamaan ilaalama. Waamicha isa jalqabaa fi waamicha isa lammaffaa jedhamee beekama. Waamicha isa jalqabaa jechuun biyya lafaa keessaa waamamanii dhufanii tokkummaa qulqullootaatti dabalamuu jechuudha. Waamicha isa lammaffaa jechuun immoo warra biyya lafaa keessaa waamamee dhufee tokkummaa qulqullootaatti dabalame keessaa waamamanii carraa iddoo aarsaa tajaajiluu argachuudha. Waamicha isa biyya lafaa keessaa kana wangeela Luqaas boqonnaa 19 keessatti Zekiyoos fa'aa waamamaniiru. Waamicha isa lammaffaa kana immoo Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti Saamu'eel waamamee carraa iddoo aarsaa tajaajiluu argateera. Egaa haa ta'u iyyuuti malee Waaqayyo nama borojii guddaatti kennu kana kottu jedhee waama. Haala garaagaraa keessaa waama. Namichi iddoo fedhe iyyuu haa jiraatu. Waaqayyo kottu jedhee isa waama. Erga waamee booddee hojii isa waame kana isa hubachiisa. Erga waamee booddee hojii isa waame kanaaf adda isa baasa. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti Simoon Phexros fa'aa yeroo qurxummii qaban hojiif waan barbaadeef Yesuus laga bishaanii bu'ee waameera. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo nama waama. Isa duraa Saamu'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti Saa'ol utuu narree abbaa isaa Qiish barbaacha manaa ba'ee deemaa jiru Waaqayyo immoo mootummaaf waan isa barbaadeef isa waameera. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo dhimma hojii keessatti nama waama. Waajjira mootummaa keessattis yoo ta'e hojii hafuuraa keessatti waamichi carraa jalqabaati. Waamichi barbaacha jalqabaati. Waaqayyo nama borojiitti kennu. Waaqayyo nama bor nama guddaa godhu. Waaqayyo nama bor ittiin ijaa ba'uu barbaadu jalqabatti hin waama. Erga waame booddee lammaffaa irratti namicha waame kana Waaqayyo hin qulqulleessa. Sababiin isaa lafa namichi waamame rakkisaadha. Lafa namichi waamame murteessaadha. Namichi hojii qulqullummaa hin qabne keessaa hojii garaagaraa keessaa waamamee dhufe waan ta'eef Waaqayyo namicha kana hin qulqulleessa. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti waldaan kiristaanaa ga'een ishee nama tokko nama qulqulleeffamee nama Waaqayyotti maxxanee jiraatu nama seera Waaqayyoo eegu nama Waaqayyoof abboomamu hojjechiisuuf hojiitti bobbaasuu barbaaddu waldaan kiristaanaa. Inni kunis immoo sirriidha. Nama tajaajilaa gochuu barbaaddu tokko nama irraa tajaajilamuu barbaaddu tokko waldaan kiristaanaa hin sobataanaan soba dhiisiiti. Hin ejjetaanaan ejja dhiisiiti. Waan jallinaa gochuu dhiisiiti kottuu nu tajaajili kottuu hojjedhu itti waldaan kiristaanaa. Waaqayyo garuu akkas godha. Hojii banni qabu wajjin akkaataa manitti jiru wajjin kottu jedhee waama. Sababiin isaa waamee erga fidee booddee hafuura isaatiin dibata isaatiin hin qulqulleessa waan ta'eefidha. Kanaaf Waaqayyo namicha waamee fide kanaa hin qulqulleessaa jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti Isaayyaas raajii ture. Raajii haa ta'u iyyuuti malee arrabni isaa nama arraba xuraa'aa ture. Nama waan dubbatutti arrabni isaa xuraa'aa, waan hojjetutti arrabni isaa xuraa'aa ture. Garuu raajiidha. Har'ayyuu namooti baay'een tajaajilaa jiru. Hojjetaa waldaa kiristaanaatii hojii keessa jiru. Garuu adeemsi isaanii sirrii kan hin taane, arrabni isaanii sirrii kan hin taane, adeemsa isaanii keessatti waan hojii isaanii hin fakkaanne kan godhan baay'een jiru jechaadha. Yeroo kana Isaayyaas reefuu waamama miti tajaajilaadha. Garuu bakka inni jiraatutu sirrii miti. Hojiin hojjetu keessatti hidhata isaatu sirrii miti. Akkasidha innumtiyyuu Isaayyaas boqonnaa 6 keessatti annama arrabni isaa xuraa'aadha warra arrabni isaanii xuraa'oo gidduun jiraadha. Kanaaf Waaqayyo qulqulleessuu barbaade. Hojii guddaatti erguu waan barbaaduuf hojii san nama hojjetu kanarra kan caalu hojii guddaatti kennuu waan barbaaduuf Waaqayyo isa qulqulleessuu barbaade. Kanaaf suraafeloota warra Isaayyaas arge keessaa inni tokko barbadaa abiddaa qabduutti qabatee fidee
arraba isaatti buuse. Arraba isaatu rakkoo qaba waan ta'eef arraba isaatti fidee buuse. Sababiin isaa arrabi isaa waan gaariin dubbatu. Sababii kanaaf Waaqayyo jiiborii sanaaf isa qopheessuu waan barbaadeef akka arrabi isaa qulqulleeffamu, akka yakki isaa sarraa fuudhamu waan barbaadeefidha. Kanaaf arraba isaatti barbadaan ibiddichaa erga bu'ee booddee sagaleen tokko immoo dhaga'amee eewuun hin ergadha eewutu ergaa naa dhaqaa'edha. Inni kun immoo nama ergaa dhaqu barbaadaa jira. Isaayyaas immoo qulqulleeffameera waan ta'eef hojii guddaa kanaaf adda baafameera waan ta'eef harka baasee dhaquu nan danda'a jedhee of eeyyamsiise. Nama qulqulleeffame waan ta'eef dhaquu hin danda'edha. Isaayyaasiin adda baasee hojii kana dhaquu dandeessaa ittiin jedhe miti yeroo kana ergamaan kun eewutu ergaa naa dhaqaa'edhe sagalee dubbatu dhaga'e dhaquu hin danda'edhe. Namni Waaqayyoo ofii isaa adda baafate, namni Waaqayyoo qulqulleesse, namni Waaqayyoo qopheesse tokko of kennee hojii isaa hojjeta. Waldaa keessatti, tajaajila qabu keessatti itti dhiibbaadhaan namoota argee utuu hin taane, namoonni kadhatanii fidanii utuu hin taane ofii isaa of kennee hojjeta jechuudha. Inni sadeeffaan dursee shaakalchiisa. Nama boru hojii guddaatti kennu Waaqayyoo shaakalchiisa. Namoonni tokko dirree hojii malee dirree shaakalaan beekan. Waaqayyo lafa qorumsa nutti fakkaatu, lafa nutti hin tolle baay'ee isaa dirree shaakalaa godhee nuu kenne. Akka nuun irratti shaakalluuf nu kaa'e Waaqayyo. Dirreen Waaqayyo amma nuu kenne irra jirru baay'een isaa walakkaa keenyaaf dirree hojiidha. Walakkaa keenyaaf dirree shaakalaadha. Walakkaan keenya immoo dirree waamicharra jirra. Kanaaf Waaqayyo Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11-13 irratti waa'ee raajummaa, waa'ee mul'ataa Waaqayyo shaakalchiisaa tureera. Ermiyaasiin ati maal argitaa, maal argaa jirtaa jedhee ofii isaatti agarsiisee shaakalchiisaa tureera. Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11-13 irratti yoo ilaaltan Waaqayyo Ermiyaasitti wantoota baay'ee agarsiisaa ture. Utuu waltajjii irra san dhaabiin, utuu iddoo aarsaa irra san dhaabiin dura maal akka inni argu, maal akka inni dubbachuu qabu shaakalchiisaa tureera jechuudha. Daawit faa dirree kennee fi lafa inni hoolota tiksutti Waaqayyo akkaataatti waa rukutuu danda'an shaakalchiisaa tureera. Musee faa lafa onaa irratti Waaqayyo shaakalchiisaa tureera. Kanaaf Waaqayyo lafa namaa kennee dirree namaa kennee nama shaakalchiisa. Inni arfeffaan Waaqayyo nama boru hojii guddaatti kennu dubbii isaa afaan isaa keessa kaa'a. Ermiyaasuma boqonnaa tokko lakkoofsa 8-9 yoo ilaalle ergasiiti harka isaa hiixatee afaan kootti buusee kunaan dubbii koo afaan kee keessa kaa'eera naan jedheedha. Waaqayyo nama karaa fagoo deemsisu nama boru hojii guddaatti kennu akkasumatti manaa baasa miti. Si ergeeraa deemedha miti. Waan inni hojjechuu danda'u, waan inni dubbachuu danda'u, akka inni itti hojjechuu danda'utti hima. Afaan isaa keessa dubbii isaa kaa'a. Jireenya isaa keessa dubbii isaa guuta. Waan inni ittiin naqee hojjechuu danda'u Waaqayyotti agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een gaafa karaarra bu'an dubbicha of keessaa hin qaban. Dubbii Waaqayyo isaanitti hin kenniin dubbatu. Hojii Waaqayyo isaanitti hin kenniin hojjetu. Maaliif jennaan isa Waaqayyo isaanitti kennetu keessa isaanii hin jiru waan ta'eef. Namoonni baay'een dogoggora akkasii uumu. Shanaffaa irratti immoo maal godhaa? Karaa isaanii dura bu'a Waaqayyo. Dhaqee akkasumatti itti gaafatamummaa isaatti laateem akkasumaan hin dhiisu. Nama waame Waaqayyo nama boru hojii guddaatti kennu Waaqayyo dura bu'ee karaa sirreessaaf. Qiroosiin Waaqayyo an sirra bu'ee nan adeemaa danqaraa sibiila boorrajjii si duraan nan urreessaa balbaloota sidaan keessan hundumaa siif nan banaa jedhe. Kanaafiyyuu hojii amma si waame kanaaf Waaqayyo si barbaadeera. Hojii si barbaade kanaaf Waaqayyo si waame erga si waame booddee si qulqulleesse erga si qulqulleesse booddee si shaakalchiise erga si booddee dubbii isaa si keessa kaa'ee erga dubbii isaa si keessa kaa'ee Waaqayyo baadiyyaatti si erguuf magaalaatti si erguuf biyya itti jaallattu bichaa miti biyya ofii isaatti lafa fedha ofii isaatti si erguuf Waaqayyo si fuuldura bu'ee deemaa jira. Akka akkas ta'e tarii beektaa yookaan beekuu dhiisuu dandeessa obboleessa ko obboleettii ko ergama Waaqayyo si waame kanaaf atis akkasumatti dubbii Waaqayyo of keessaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbii Waaqayyo amma nutti dubbate kanaaf Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Arras obboleessi koo na wajjin jiru waa'illi koo Ifreem Dirribaati. Akkasuma bakka garaagaraa teessanii sagalee kana dhaggeeffataa kan turtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagantaa keenya torbanii nama walitti deebinutti eebbifamaa.